taateen tibbana walitti raawwatame bilisignaa fi faarsee bultoota hedduu naasee salphinni kun akka as deemaa jiru yeroo itti himnu gurra cufattee arraba dheeressaa turte. Taateen walitti ta'ame kun taatee akkamiiti kan jedhu barruu xiinxalaa siyaasaa fi hayyoon Oromoo Jawar Mohammad barreessee qabannee isiniif dhihannee jirra. Dhiyeenya kana Makalakayaan Itoophiyaa stop war yookaan waraanni haa dhaabbatu challenge jedhu qopheessuudhaan sooshaal miidiyaa TikTok irratti deemamaa jira. Challenge kun hedduu dubbii miidiyaa ta'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo kanatti stop war yookaan immoo waraanni haa dhaabbatu challenge jedhu maaliif qopheesse kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoon keenya kana qofaa miti. Itoophiyaan waggoota dheeraaf miseensa dhaabbata daldala addunyaa osoo hin ta'in turte. Kana kan goote faayidaa biyyattiitiif immoo sodaa irraa kan dhufedha. Waan odeeffannee qabna kanas gurra isin buusna. Kun jiruu miidiyaadha. Yoo yaa'anaa dhufuu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa osoo gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isinin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Taateen tibbana walitti raawwatame bilisignaa fi faarsee bultoota hedduu naasee salphinni kun akka as deemaa jiru yeroo itti himnu gurra cufattee arraba dheeressaa turte. Hadha waaroo uffattee kanaaf quba gara alaa qabu yaalti. Garuu ammoo sababni raayyaan ittisa biyyaa kutannoo waraana tokko hidhattoota riphee lolaa baay'eef hidhannoon isaa gadi ta'eennan lola gabaabaa booda mo'amee faca'uuf waan raajii osoo hin taane kanuma eeggamaa turedha. Sababni isaa kunootiidha. Xiinxalaa siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawar Mohammad. Raayyaan ittisa biyyaa kun waggoota torban darbaniif wal waraansa keessoo siviil waar wal irraa hin cinne keessa tureera. Kun ammoo waraanichi ajajoota muuxannoo qaban dhabamsiiseera. Loltoonni afaan immoo lola akka hanufan taasisee jira. Dhugaa kana jeneraalonni waldajjii irratti loltoonni idilee ammoo gara marsaa miidiyaa hawaasaan bahuun lola akka dhaabbatu yennaa watwaatan dhagayaa ture. Inni lammaffaa yeroo dinagdeen dhukka'ee jireenyi qaala'ee ibidda ta'e kanatti qondaaltonni mootummaa mallaqa facaasanii yennaa bashannanan loltoonni baddaa gammoojjiitti gubatanii waan nyaatanii fi uffatanuu dhabanii garaa duwwaa lolu. Loltoonni kun quufanii haqqisuu qondaalotaa fi nyaatanii buluu dadhabuu mataa isaanii fi maatii isaanii wal biratti ilaalaa jiru. Kun ammoo eenyuuf lola maaliif lola gaafii jettu sammuutti uumee jira. Loltuun miira akkasii keessa jiru gaafa dirree lolaa seenuu du'uu mannaa yoosuu harka kennatee kun immoo ni baqata. Inni sadaffaan waggoota as aanaa kana mootummaan fedhiin osoo hin taane dirqamaan dargaggeeyyii waraanatti galchaa jira. Sana booda leenjii gabaabduu booda lolatti bobbaasa. Loltuun fedhii isaa malee leenjii gahan alattii fi garaa duwwaa bobbaafamu lola mo'achuuf dantaa dandeettii fi murannoo hin qabaatu. Inni afraffaan akeekni lola amma gaggeeffamaa jiru kun loltuuf ifa ta'uu dhaba. Takkaahuu afaan faajjii itti uumuun sababa kufaatii isa biraati. Wanti gaafa qe'eedhaa isaan guuru itti himamu kan mana leenjiitti barsiifamuu fi qajeelfamni dirree waraanaatti itti kennamu waan wal faallessu. Fakkeenyaaf kanneen Oromiyaa keessaa dabalaman yoo fudhanne gaafa qe'eedhaa fudhan mootummaa Oromoo tiksitu jedhu. Mana leenjiitti diinota alaa qolachuuf waardiyaa Itoophiyaa akka ta'etti barsiifamu. Dirree lolaatti ammoo miseensa RIP Gammadaa jedhamu tokko miseensa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu jedhamu akka waraanu ajajama. Kun dargaggeeyyii kana afaan faajjii hamaaf saaxilee jira. Walumaa galatti jedha xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawar Mohammad. Sababni RIP'n Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti jumlaan booji'amuuf jabaachaa dhufu riphee loltoota caalaa lola nufuu afaan faajja'uu loltoota mootummaa walumaa galatti saffisaan laamsha'aa deemuu dhaabbata RIP akeeka. Qondaalonni waraanaa olaanoon akka dabbalee siyaasa miidiyaa dhufanii sobaan bookkisuu gaaga'ama kanaaf fala hin ta'u. Falli wayyaan sababoota armaan olii kanneen irraa madaa goggoosuudha. Madaan sun maal akka ta'ee fi akkamiin akka goguu malan
amma isaan waan beekaniif isaanumaaf dhiisuun falaadha jechuudhaan yaada isaa goolabaa xiinxalaan siyaasaa fi hayyuun Oromoo Jawaar Mohammad. Itoophiyaan waggoota dheeraaf miseensa dhaabbata daldala osoo hin tahin turte kun dinagdee biyyattii fayyaduuf moo sodaa irraa kan dhufedha. Dhaabbanni daldala addunyaa miseensota 166 qaba. Dhiyeenya kana miseensa 165 ta'uun kan itti makamte ammoo Komosooriidha. Daldala addunyaa irratti gaggeeffamu keessaa parsantaan 98 kan qabatu daldala miseensota kanneen gidduutti gaggeeffamudha. Itoophiyaan akkamiin miseensummaa dhaabbata kana dhabdee turte? Amma gaafiin dhiyeessite hoo maalirra gahee jira? Bara 2026 jalqaba irratti Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa waa taa'oo ta'uun ishee akka mirkanaa'u himamaa jira. Ministeerri daldala biyyattii Kaasahuun Gonfaa gaafii Itoophiyaan miseensa dhaabbataa kana ta'uuf waggoota duraa dhiyeessite amma sadarkaa dhumaarra gahuu miidiyaaleetti himanii jiru. Itoophiyaan qophii fi haaromsa dinagdee hedduu waggootaaf gochaa erga turte amma yerootti dinagdee biyyattii sirna daldala idil addunyaa keessa galchitu akka ta'e himame. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala Itoophiyaa ta'uuf jalqaba gaafii kan dhiyeessite bara 2003dha. Odeeffannoon waa ta'u irraa arganneen ergasii haaromsa imaammata daldalaa fi dinagdee hedduu gaggeessite kun ammoo ulaagaa dhaabbatichaa gaafattu keessaa tokkodha. Ergasii haaromsi imaammata daldalaa fi dinagdee hedduu gaggeessite kun ulaagaa dhaabbatichi gaafatu keessaa tokkodha. Biyyi takka miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uuf biyyi kamiyyuu gabaa ishee biyyoota miseensa dhaabbatichaa taheef banaa gochuu qabdi jedhama seerri dhaabbatichaa. Itoophiyaan immoo sana keessa hin jirtu, ulaagaa hin guunne jechuudha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaadhe hagganumaa. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma like share gochuudhaan hojjechiisaa dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.